jira isichi malla fakkaaddu nyaate moo nyaanne master nyaanne mee fiidoo beene taase dandeessa inna maalin ko hidhameera ha hidhameera antin jedhe tiktokiin kun bahu viidiyoon kanaafuu ijoolleen profaayilii osoo hin kaatiin nama arrabsota jansuun si'a tokko لا نتني من أجيب فيديو باين ما تكلم نتني من راسونا ما يسلم يوم يوم أكنا ما أدد تاري فيديو باسا يوم ما أنا هو دبر يا سنة كم نجا كم جرتوا سجله بلس أما سر رئيس سجله إيه بريدة ماستر مالك أنا قاعد مجنن نتت إنيان نيت ما فيديو بس باي فيديو سيفاني تشير غدا جو سيفاني تشير غدا ميمي ورد جرت سيفاني شير غدا guys سيفاني شير نغدا إيه تاتي ياسن dia ambanjira United jir اوكي برين بري ميكا ميدو بس kuma shanta مكان كله مكاني Sharifuddin تعرف الدين يودا accounting ci kai sati ragale jira duga mer ragale شرف الدين أيوة سنجي ما صاري متي Master Sharifuddin اوكي برين كم مالي بلي أكمل تسارت ira daga yamma fakenya famma nama hamatulen barbaci su nama duballe asawun barbaci su amma jatin sadan jachuda zimbilo makana ma kana so itede tasgam Simbaa bitaan taanaa gabaakam qamaalaam singachi waa'ee ka dubbara dubai waan argine tokkon dubbachuu mirga anti malamnash qamaalaam na urkus ishar mutali yeshar mutali naatu dubbadaalena wada kazi akakam ياسن koko nambasin jadi انتو قال لك تسيتم وين كان عندك تاس ريسي دي سي مال بلزت daga yamma fakenya ka amma isina dubbachuu mirgaan qaba mirga guutuun qaba waan hin arge jakooti waan hin argeen qabaan ira daga ika ايوه amma fakkeenyaaf akka inni jedhutti namni kun waa dalagaa jira nama gargaaraa jira hiyyeessa hunda gargaaraa jira Sharifuddin namni kun akkuma inni jedhe transportii mataa ofiitiin hin qabu yoo ofii hin niyyatiin yoo dayfa ofiisan ofiif hin niyyatiin yoo rabbiif jedhee hin gargaarin birrii barbaada mallaqa barbaada nyaata barbaada hojii ofii dhiisee gargaara waan ta'eef sun adda adda barbiroo qiyyan dogorin ka sun akka min meeta sanii miti kaama fakkeenyaaf yaasin kiyya guta ka meera keessa beesu taa sun jirra ragaa jira mitu jara keenya ragaa jira anyaatu nyaachuu maa anyaatu birrii maskiidaa taa nyaatu isatti itti gaafatama garuu immoo hin nyaanne hin jedhina isa irratti gale akkaawuntii maqaa isaa irratti gale dubbisaa ka jala galaati deemaa nama danuu galee jira deemaa dhaalaa yaa master Hamza ijoolleen ni wannoo jettani ani nyaachuu isaatis nyaanne isaatis dubbachaa hin jiru hin beeku saatatti warra horiisan saata armaan balleessine akka isin gachaa jiru birriin kun birrii meeqa maqichoo eenyu birriin kun yoom gara akkaawuntii kana galee maaliif galee yoo birrii masgiidaa guuruu ta'e birrii masgiidaa akkaawuntii masgiidaatiin guurama akkaawuntiin Sharafuddin akkaawuntii masgiidaatii miti tiraanspoortii minaaminii yoo ta'e maallaqa masgiidaan tahin fudhachuu qaba bakka barbaade abbaa barbaade irraa fudhatu sun mirga isaati garuu akkaawuntii masgiidaatii irra galchii namaan jee akkaawuntii isaa gaafa namatti ergatu maallaqa namni akkaawuntii masgiidaatii jee isarra galche gaafa deebisee nyaatu kun hin nyaanne kamiin jennarree maastariin mee kamiin hin nyaanne jenna akka amma nama gurguddaa keenyaa dhufee dubbii kana asumatti hin cufaa'u isinirra deebinee bal'inaan haasa'u. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبال موتي قاراتي في حمزة الحبشيين المتطورين فيها أولو الألبابيين فيها تصنو فتاريين معنا زماج of the يريين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متتابعين الكرام مشاهدين الكرام
السلام عليكم من حيث ما كنتم. والله كله كلام فليتفضلوا كله تمام مشكورا. هذا اكتيفيستي كان يقول ده وجير ده حمزه برد عربي كان خنم بيه برد بالعربي فصحى خنم بيه. ini politika ko fa Hamza. Oh. Me hika ulul albab sanate. eenyu sagale ne isa sibira hamza La sibira Okay, kalla. bilang saya. nabira mitibo manenjira Okay. Oh. Hamza ni fenfinde. Anak bira, semati tofa ye muitin gula lalabat. laki amma gafi si gafa de lebsan le nim barbada mal jechu albab jechu Ulul albab. Ande cammer. Ulul albab tana amai munferu. hi khayshi hamza Guyya kaba amai munferu. Yachun tikisho gafi namatti ato atko. yaw selanu fimte sanu barate le albab na jete don tan way rafate be khun kaba Calla wannan gode fa calla magicha hutiya mi. Eh brother na. Jallu su jirta. niyada na fahmi reti rabbi fahmi si akhanu fahmi daddabin tahin fahmi wa anta katakausi Meji kasan meji makasasan. ulul albab Wow. ulul albab Bar dabbal jechu da dabe guyya shahada kamsis. Wayyo way. Namaka dabbalitti arabul fato enta karke bo. akan mo waje activist finjaba Ya okay Hamza mai. Abo arabnin mol fato ya bale zal. Hika sanate mi. No, doko mata oromo kana aje kamo amal mo yani what happened yani. annama gafadde akkanatti maniti What's the meaning of ulul albab? Je namni kuji manatti tawko. nama gafaddeetin dabbal nama gafadde mal lanjaan beeta nauma akkanatti rabbiin beekumsa kanneef tokko gartee osoo baratin Barnoota ammalee jechuudha beekumsa. barnoota ammaletti akkanumatti rabbiin itti kanne nama wayii gaafadheetin akkas naan jaani gaara abbumarraa adda baafadha jeetin isa gaafadhe wanni sun dhugamu sobaa jechuudha. Ulul albaatiyye sana isa fidanza. Dabbal olaa kabaju nugaa ulul albaatii miti mucaan kun ulul albaabi tuqaa isaan danda'u narraa hin tuqini annama isa laalladhee waa meeqatti ka'ee ammodeelli kiyya isaa ammas poolitikaan mirga namaa hin dhiibinaa jette si galee poolitikaan kan kee mirga namaa dhiibu. So waan akkas irratti ta'uun feene namarratti hin godhin. Okay, miika waan kana nuufaa himu wayya. Egaa afaan lama hin qabu tokkuma qaba natti fakkaata. Tokkicha san itti nyaatu jira akkasuma isaa bahi. Maal godhu jira sanni? Qamoo jira nyaata. Qamoo jira moo nyaatu jira? Ni qamaa inni waan hundanii qamaa horii nyaatu. Midhaanis ni qamaa. Si Hamzaan kun tujjaara callaa. Hayyaa osoo tujjaara ta'uu baate akkanatti arraqa isinirra jaa matarra isinif fincaana namni namarraa waan eegganne namniif danda'e inoo akka fedhee namarra godhata. Amma ati akka isaa kanan taa'u jettee dhabama taate miidiyaa kanarraa dhabama guyyaa takkatti. Maaliif waan namaa eeggattaa jechuudha. Birrii kana isaa fuudhu jiranne. Dalaga tare. Maal dalagan Itoophiyaa keessaa? Mucaan warqii baasa. Itoophiyaa keessa warqeen jirti? Mucaan dallaala warqiiti namni gaara keessa deemee dhagaa cabsee fidaa inni irraa marmaree gurgura. Hamzaa Ibrahim wallaahi gaaffii hedduu sirraa qabna akkuma Oromootu osuma dubbannu. Angaruu gaaffii naaf deebisi qama itti waan qamoo jirtu kana fidee namichana. Wallaahi bilaa deebi nyaadhu. Wallaahi gaaffii hedduu sirraa qabna. Ati akkanatti raa goluun tunuu rakkoo namatti taatee jirti. Geeman taphannee gargaarsa naman gaafanne. iPhone kana isaa guure iPhone kana itti waraabuu fi hatti naasoo waladda. Hod deebisiif. Hamzaa maal nyaatu jirta mee mul'isoo takka. Nama wajjin nyaatu jirta saa? Mee Hamzaan ajjeefamuu qabu warri gattan takka barreessa. Wallaahi fiitoo cufatala. Oyi dabbaan naafsii amma yaa'ii walitti goona irra. Yaa'ii akkam walitti goona beektaa? Yaa'ii mirgaa walitti goona.
ati yeroo hedduu mirga namatti buuta garuu nama Callaa'us. poolisii Callaa'us. hay itti ol qabi moo ol qabi moo Hamza ol qabi nyaatarraa ol qabi Yaa abnuu bareeddin. Wajjin wanta isa wajjin bitanne kaa kopha nyaatu jiran. kottu inni nyaatu obboleessa kiyyaate kottu gaafiin sirraa qabaatu waan Qoo callaa kiyya qoo haa pilis wayina dhukuu fedha bara waan dhaltu ta'u gara. Awwan cufin kaasa. aboon soomana namicha naati dabbal guyyaa sadii keessa sirraa aboo qobsi Awwan cufi. Okay. awwaan si gaafadhu ati kana bakkuma itti qabadhu wallaale gizeen poolitikaan nyaasiin jee deemtee bakka manguddoo jirta gizeen manguddoo nyaasiin jee deemtee bakka yaa'in jirta Awwa dabbal baalagen tangaati. Biqitii nama baasisiisuun fedhe. Hamza dhaggeeffadhu dabbal kana bakka itti qabadhu wallaale laal poolitikaan nyaa hoggaan jee bakka gargaarsaa jira namni kun voolontarii hoggaan jee bakka yaa'in jira manguddummaa hogguun bakka araaraa manguddoo jee bakka viidiyoo baasan jira hogguun bakka viidiyoo baasan dhaqe bakka namni wallolu bakka beerri wallolu jira aanamni isa poolitikaan nyaamu barreen nyaamu aktivistan nyaamu Ansiimu? Ansiimu? Gaararraa deemne. A'uuzi billaahi mina sheetaan irra jiru. ilmoo akkanaa si kennuu danda'a rabbi Callaa maali ni beekaa? Aboo warra bareede immoo maashaallah kam isa. Bar dhugumaan bareeddee bar meeqoo isin guddisaa waan. Saboo maal saboo qiyaaman kana. Yaa boo qiyaamumaa ta'ee wayii saafame isin. Haalli nuranii yeroo rifeensaa tolfadde. Akka dabbaalitti kashee amma kana shirra jooga. Barruun si gubbaa sun maal jettee Hamza? Dabbaal akka kana kashee jooga waan naafe amma. Barruun sun maal jettee barruun sun? Abaarifamu dabbal bakkeetti qabamu hin beekamu wal dabbal gaararraadha hin beekamu jetti laal. Inni bara bisi galla keessa wallah. maal jetti dhugattumee mataa irraa achi qabe Kaameraatti qabeeyya. Mutu godhatee jiraati callaa waan asirreef gaafateen si deebisa dhaga'e. ayyee naa deebisi dabbaal keenya sirruman naa deebisi gaa uumana dhibdeefin si gaafadhe Ani maaliif akkas godhaa? Dhugaadha akkuma ati gaafatte bakka viidiyoo baasuun hin jira. Bakka geemaan hin jira. Bakka gargaarsaan hin jira. Bakka beerri wallolus hin jira. Bakka gargaarsaa bakka manguddummaa bakka hundaan jira. I am in politics gaafa jennu in politics በማለት ሁሉም በወጣትነት አግባለ jechuun Dabbal dubbii teetana access waan irraa gootu akka shayyaa kanatti amma ulul albaab gizee jaan. Bakka tanaan irraa qabadhaan beektu sheekafatu waa godhu ustaaza munaashidaadha aktiivistiidha komediyaaniidha artistiidha waa hunda ammatti access waan kana hundaa ulul albaab jechuun atiis amma gurbaa waa hedduu sin lakkaawemi waan tanarraa akka shayyaa sanii waan takka himadhuha damee si heddummeeffata samaal taate ati mataan kee qulfii. Ani obboleessa keetiin ambooni sin salphisu nabbooni naasi. Nabaan ta'u Hamzaa baan ta'u hasibbo. Hamzaan baana ani ko Hamzaan baru bulee bar ijoollee gandaati bar. Macheem naan hin jettu macheem naan booni naan hin jettu. Dhageeffadhu. Ani siinin booya malee siinin boono. Ati ogummaa qabdu si jammari ani obboleessa kee ta'uu fedha. Ogummaan qabdu. Yaa. Duuba yoon an ogummaan qabaanne eenyumaa ogummaa qaba dabbaal keenya. Kakeetii deemnee ittiin tallaanuu dhiisi qaama ifibsaa nuun geette bar ifibsaa irraa. Ayee mutirraan kaafatin ati Hamzaa. Ayye Hamza mutirraan kaafatin. Ani akkuma ta'e kaaste meef guddisu. Calla. If guddisi. Ayye. Aboo akkanatti hin tolu osoo Hamzaa biraa machi jiru awuzi billaa min ishee tarra jiru. Yaa'u akkanumatti tola. Dhageeffadhu ani akkuma ati kaafte dhugaa dubbachuudhaaf bakka hedduun jira bakka gargaarsaallee waan agartee gattee takka hafeen beeku. Fooloorsiin xiqqaa fi sagaleen xiqqoon qabu kanaan namaan dhuunfaa keessatti fi mana banee gargaaru yoon sitti himee nabantu nama 50 ol gargaareen jira hangaan asirra jiru keessatti. Gargaarsota bakka gastiitii fi bakka namoota mana adda addaa kan jiran irratti bakka itti irraa argate hundarratti ni hirmaadha. Fakkeenyaaf gargaarsa kaayida masgiidaa godhan kaa mana Hamzaa gargaarsuma akka torbaanuma kana keessa mana Hamzaatti godhan akka haadha kaleen dhukkubduu yoo agartee gargaarsa akka mana asili ture kaa Ustaaz Anas
Inoo gargaarsa akka Ustaaz Mahammad Bayaan fa'aa abbummaadhaan namni lafaa kaase ana. Inoo gargaarsa hedduu irratti qooda fudhadheen jira. Akka dhuunfaatti kan kun tokkollee keessa hin jirre kan inni asii gaggeessi danuuf jira. Artistii Aadam Mahammad irraa kaasee jechuu barbaadeeti. Gargaaramee bakka guddaan geenye malee. Gama viidiyoo namaa baasuutiinis viidiyoo namoota hedduu baasee hin jira. Viidiyoo namoota san kan ittiin baasu itti naasa'u, hin kadhadhu, hin gaafadhu, hin waraabu, hin kafalu, hin kafalamus. Inni kun hundi na duuba ta'ee na dhufa, akka dhufeen gabaasa godha. Isatti namni dura kan gammanneen hin beekaa. Bakka beera yaa'ii jettee siin jira. Fakkeenyaaf warra akka Muniiraa, warra akka Faayaa jiruu fa'aa waliin naquu keessatti nama olaanaa taphatee. Yaa hedduu waliin na'inne. Inoo kallattii hedduun hin jira. Kuni maali yoo naan jettee maal qabannaa tooppikiin kee maali? Tooppikiin kee poolitiksiidha. Poolitiksiin akkuma siin jee jireenya. Jireenyichi immoo hawaasa. Jireenya hawaasaa jechuudha. Sooshaal gaafa jennu sooshaalizimii takka sooshaal wanni jedhamu hawaasummaadha. Hawaasummaan mataan isaa siyaasaan dabalama. Jireenyummaan hawaasni guyyaarraan godhu hundi isaa poolitikaadha. Poolitikaa bamaalat bashooshaal. Sooshaal bamaalat ummati. Ummati bamaalat haazal duniyal jireenya. Siyaasni jireenya ummataati. Siyaasni jireenya xiyyaa. Bakka sirri jirta. Bakka sooshaal jettu san sooshaal godhi. Ingilishatti sooshaal jedhama. Thank you. Hamzaan natu bajira waan an dabse. Innaa siyaasni in control total waan jedhamu san. Inoo siyaasa jechuun wantootuma sochii kan kee hunda toota haammateedha. Kan wali qabeedha. Fakkeenyaaf beelooliin kun mataa isaa siyaasa. Nama gargaaruun siyaasa. Deema taphachuun siyaasa. Viidiyoo namaa baasuun siyaasa. Nyaatanii dhuguun siyaasa. Jaartii fuudhuun siyaasa. Jaartii wajjin rafuu beekuun siyaasa. In politics hullum in control.